Jirra jirtu jaalatamtootaa fi kabajamtoota YouTube kiyyaa har'ammoo kan wajjin ilaalluu akka kutaa tokkoffaa keessatti hirmaa'uun wajjin ilaalle har'ammoo kan wajjin ilaallu namni tokko akkamitti ashaaraa akkatti kennuu fi eejensii akkatti guutu kan wajjin ilaallu ta'a. Nu faana bu'aa. Jalqaba irratti dhuftanii yogguu manarra teessanii erga manarra teessanii wanti isin gochuu qabdan X ishii gubbaarra jirtu tana X kana tuqxanii gara duubaatti deebitu. Akkanatti isin deebisa. Yoo akkanatti isin deebisuu baate immoo jala kanarraa ishee kana jechuudha. Ishee tuqaa sadan kana al tokko tuqxanii ishee tana onii gootuu jechuudha. Mini window playback kan jedhu kan onii ta'uu qaba jechuudha. Yoo ofii ta'e onii gootaniiti X san tuqxuu jechuudha. Akkanatti isin baasa. Alatti erga isin baasee isin immoo ishee mataa namaa fakkaattu ishee tana al tokko ni tuqxu jechuudha. Erga si tuqxan immoo agency bakka jedhu deemtan. Agency bakka jedhu kana deemtu jechuudha. Agency gaafa gadi tuqxan bifa kanaan isinii fida. Jalqaba irratti join agency jedha, lammata irratti immoo create an agency jedha. Isin namni kamuyyuu jechuudha. Play Store irraa buustanis liinkii namaatii yoo dhuftanis create agency jettanii guutuu hin qabdan. Yeroo kamuu join agency kan jedhu guutuu qabdanii jechuudha. Join agency kan jedhu al tokko ni tuqxu. Join agency al tokko yoo tuqxan akkanatti isinii fida. Enter agency invitation code jedha. Ergasii immoo akkana tuquudhaan koodii invitationii itti galchitu jechuudha. Nama jalatti galmaa'uu barbaadan san jalatti koodii isaa galchitu jechuudha. Gaafa koodii isaa galchitanii xumurtan next bakka jedhu kana tuqxu jechuudha. Next erga tuqxanii booda haala kanaan isinii fida. Haala kanaan erga isinii fidee verify now kan jedhu kana tuqxu jechuudha. Verify now erga tuqxanii immoo gara verification itti isin fudhata jechuudha. Verification itti erga isin fudhatee osoo waa tokko iyyuu hin godhin gubbaa irratti iddoo kaameraa san al tokko tuqxu jechuudha. Iddoo kaameraa san al tokko yoo tuqxan bifa kanaan isinii fida. Bifa kanaan erga isinii fide immoo isin suuraa keessan haala kanaan kaatu jechuudha. Suuraa keessan haala kanaan kaatu. Ni kaastu sana booda gaafa kaastan akkanatti isinii fida. Okay jettan. Okay yogguu jettan immoo haala kanaan isinii fida. Gaafa haala kanaan isinii fide start verification kan jedhu kana al tokko tuqxu jechuudha. Start verification kan jedhu al tokko tuqxu jechuudha. Sana booda under review jechuun haala kanaan isinii fida jechuudha. Under review jechuudhaan haala kanaan isinii fida. Haala kanaan erga isinii fidee back jechuudhaan isii qastii gubbaa kanaan back jettanii gara duubaatti deebitu jechuudha isin. Back jechuudhaan gara duubaatti deebitu. Kana gootanii erga xumurtanii booda ishee tana ishee as bira jirtu kana jechuudha. Ishee kana tuquudhaan directly gara manaatti ol deebitu jechuudha. Erga gara manaatti ol deebitanii immoo isinii fida. Ishii as biratti taaksii jettu kana al tokko tuqxanii ilaaltu jechuudha. Isheen taaksii kana gaafa gadi tuqxan haala kanaan isinii fida. Haala kanaan yogguu isinii fide taaksiin keessan jalqabee jira, hojii isaa eegalee jira jechuudha. So kana booda wanti isin gochuu qabdan wanti isin irraa eegamu jechuudha. Taaksiin xumuramee sa'aatii sadii iddoo kanarra taa'uudhaan akkuma jalqaba irratti on the mic 1 hours jedhee jalarratti miniitii 60 jedhu kana miniitii 60 gaafateettan isiin 2000 kun claim jechuudhaan fudhattu jechuudha. Itti aansuudhaan dammoo isii 3 plus jedhu kana gaafattu daqiiqa 180 maayikii teessoo kanarra teeytan 3 plus kana claim gootu jechuudha. Already bifa kanaan taaksiin keessan gaafa jalqabee namni kun taaksii jalqabee jira. Taaksiin isaa hojii isaaf eegalee jira jechuudha. Kana booda torbee tokkoof maayikii osoo hin qabatin teessoo irra taa'uu qofatu isa irraa eegamaa jechuudha. Torbee tokko booda immoo maayikiis yoo qabate rakkoo hin qabu. Taaksiin isaa 1,000 herreegaa fi ni galaafi jechuudha. Kanaaf bifa kanaan baneera taanaan taaksiin keessan eegalee jira. Hojii keessan itti fufuu qofa. Back jechuudhaan gara manaatti as deebitu. Erga gara manaatti as deebitanii immoo akkamitti suuraa keenya yookaan profaayilii keenya akkatti jijjiirannuu fi akkamitti maqaa keenya akkatti jijjiiruu kan wajjin ilaallu ta'a jechuudha.
Akkuma beekamu x isiin gubbaa kun mi'inaa guddaa qabdi waan ta'eef isii sirriitti hubachuun barbaachisaadha. X kana al tokko ni tuqxu. Yogguu tuqxan gara duubaatti isin deebisa waan ta'eef so inni as biratti isin deebisaa isin mana as biratti deebitu jechuudha. Erga as biratti deebitanii immoo ishee gubbaarra jirtu kana kan maqaafoo jirtu kana isi geengoo wanta akka script of keessaa qabu kana al tokko ni tuqxu jechuudha. Gaafa tuqxan bifa kanaan isinii fida. Ergasii immoo jalarratti nickname kan jedhu kana gaafa gadi tuqxan maqaa keessan as biratti yaadii tolaa kan jedhu kana Jamaal Tolaatti deebisume. Jamaal Kadir. Ergasii immoo ishee gubbaarra jirtu tana save jettu jechuudha. Ishee kanaan save jettu. Maqichi already nickname notification successfully jedhee jira. Itti aansuudhaan immoo profaayilii jijjiirachuudhaaf ishee kaameraa kana al tokko ni tuqxu jechuudha. Akkanatti isinii fida. Isii album jedhu kana ni filattu jechuudha. Album kana ka jedhu filattan suuraa keessan isinii fidaa jechuudha. Suuraa keessan gaafa isinii fide haala kanaan suuraa galchuu barbaadan ni fiddu. Ishee jala kanarratti okay kan jedhu kana al tokko ni tuqxu jechuudha. Already suuraan keessanis jijjiiramee jira jechuudha. Profaayilii keessanis jijjiirattanii jirtu jechuudha. Directly gara manaatti deebi'uudhaaf isheen as bira jirtu kun jirti waan ta'eef al tokko ni tuqxu. Seen qaxxitaa gara manaatti deebitanii jirtu. Mana keessan irra teettanii sa'aatii keessan xumuruu dandeessu jedha. Asirratti mana kana gaafa keessan namoonni haaraa torbee tokko hin guutiin maayikii keessan hin qabattanii as bira qofa teettu jechuudha. Mana kana qofarra taa'uudha kan isin irraa eegamu maayikii hin qabattan. Akkasumas immoo as keessaa bahanii imoo fayyadamuun akkasumas appilikeeshinii biraa fayyadamuun hin danda'amu hanga sa'aatii ofii fixanitti. Yoo asirra taa'anii xumuratanii jedhan bahanii deemuun ni danda'ama. Sa'a 24 keessaa sa'aatii asirra taa'uu qabnu sa'aatii 3 yookaan daqiiqaa 180 teessoo kanarra taa'uu qabna jechuudha. Sa'a 24 kan naanna'ee deebi'ee dhufu galgala sa'a tokkorraa hanga zooree deebi'ee dhufee sa'aan tokko ta'utti sa'a 24 jedha. Osoo ati climbing godhin sa'a 24 sun zooree yoo dhufe kan guyyaa sana hin argattu jechuudha. Achirra teettus garuu teettee erga xumurtee booda sa'aatii kan kee ilaaluudhaan climb gochuu qabda jechuudha. Galatooma kutaa itti aanu keessatti wal agarra.